Nagaan Waaqayyoo isinii ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii inni nagaa isinii kenne Waaqayyoo ulfaatu baga nagaa taatanii guyyaa har'aa geessan sagantaa keenya waaqeffannaa sanbataa har'aa eegaleera dafeen eegale garuu konneekshiniin na rakkise keessaa cicciteen jalaa ba'aa ture amma garuu galeera akka kanaayyootti naafufee sagantaan keenya bakka jalqabeera kanaaf namoonni seentanii jirtan sheer gochuun dagatinaa sheer gochuun dagatinaa namoonni galtanii jirtan eebbifama waaqeffannaan keenyatti hufeera jalqabeera gammada Waaqayyo har'a naaf akeeka qaba Waaqayyo har'a naaf yaada qaba yaadni Waaqayyoon irratti raawwata guyyaa hiikamuu kootiiti guyyaa fayyuu kootiiti guyyaa Waaqayyootti na yaadatudha jecha gammadaa waaqeffadhaa hafuuraan taati naagala namoonni biyya adda addaa jirtan batalay biyya ambaa namoonni jirtan warri kaan hojiirra jiraachuu dandeessu warri kaan utuu konkolaataa uftanii ta'uu danda'a inni guddaan hafuura keessan sirgisuudhaan yaada keessan sirgisuudhaan sagantaa keenya hirmaadha jalqabeera waaqeffannaa faarfannaa kana waaqeffachaa aameen jechaa fudhachaa hafuuraan ta'a noordofa kanaaf sheer gochuun dagatina sheer gochuun dagatina eebbifam elsi eebbifam Prophet Wandimu eebbifam baay'ee naman jaalladhu Prophet Wandimu Saggaa'e gooftaan si eebbis naajiraadhu tigist eebbifam afaan raajii keessaa kan ba'u hin ta'a gaaddisi eebbifam Masiyaadinaal elsi eebbifam Makatara Basheda Boss eebbifama Sara eebbifama Gobin eebbifam Machakatara Bazetara Basheda Boss waaqeffadha Aile eebbifam Najradda Prophet eebbifam Ababa eebbifam tigist eebbifam obsa eebbifam
Eebbifamaa isiniin kadhan. Namoonni nuu kadhadhaattan isinii kadhan. Waaqayyo yeroo gaarii nuu kenna amanaa. Seenaa eebbifama. Seenaa taaddase. Eebbifama. Makata Rabba Shedabos. Thank you, prophet. Thank you. Roman eebbifama. Fireewwan alamu tabaaraki. Share gochuun dagatinaa. Tole haile siin garadha. የምስራች ኤብቢፋም ኤብቢፋማ ሼር gochuun dagatinaa ኤብቢፋማ waaqayyo har'a sagalee isaatiin isin qaqqaba. Haanaan eebbifama. Waaqeffadhaa. Malifin pachone, why we are Malifin yatone, Akantana jachone, why we are fool. Tixitu nagota, Abin namantota, Jiragofta Isuse. What did you asu? Akabin Nurasa, Utubofta Juta, Emergabasa. Wanti biyya raasu akkamin nu raasa utuu Yesuus jiru taa'ee mirga baasa. Ibsa kennaa mo'icha keenya hin qabsoofnaa mo'icha keenya hin sodaannu mo'icha keenya. Akkamin nu raasa
Tu gooftaan jiru taa'ee mirga baasa. Wanti biyya raasu akkamiin nu raasa. Tu Yesuus jiru taa'ee mirga baasa. Ilka beeknaa mo'ichi keenya. Hin qabsoofnaa mo'ichi keenya. Hin sodaannu mo'ichi keenya. galateeffadha waaqeffadha waaqatti gammada loosaa kaataaraa baajee birooppaasaa kaataaraa baadiyyaaboo gammada waaqayyotti gammada Lechi garuu beeku shagalii sodaata sabni gooftaa qabu maayikaa sodaata faayidaan kan keenya biyya lafaa keessa 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 sicha birraa leetu biyya beekataana hin buusinaa boquu olchee. Imbusina boku. Hallelujah, hallelujah. Imbusina boku. Gooftaan ulfaatu, gooftaan ulfaatu, gooftaan ulfaatu, gooftaan ulfaatu. Gooftaan Yesuus ulfaatu. Bokuun buusinaa gad hin jedhina. Har'a Waaqayyo mana tokko tokkoon keenyaa keessatti waan taaraa hojjeta. Jedha Waaqayyo irraa anaaf waan taaraa hojjetadha ofirratti dubbadha. Har'a Waaqayyo waan taaraa naaf hojjeta. Har'a Waaqayyo na ilaala. Har'a Waaqayyo na jijjiira. Har'a Waaqayyo seenaa koo kufee lafaa kaasa. Har'a Waaqayyo nama haaraa na godha. Har'a Waaqayyo jireenya koo jijjiira. Dubbadhaaf irratti har'a waan koo hundumtuu na haaraa'edha. Maqaan Gooftaa ulfaatu. Har'a Waaqayyo jireenya keessa irratti waan taaraa hojjeta. Har'a Waaqayyo dafee sin qaqqaba. Sagalee akkasiitu keessa koo dhufaa jira. Waaqayyo dafee si qaqqaba. Namatti bilbilannaan namni dafee si qaqqabuu dhiisuu danda'a. Namatti mannaan dhoksaa kee bakkeetti baasuu danda'a. Garuu Waaqayyo mistira kee hin qaba, dhoksaa kee hin qaba, dafee qaqqabaadha. Dafee si qaqqaba. Arras namoota biyya adda addaa jiraniif nan kadhadhaa. Batalee Saudi Arabiyaanatti fakkaataa ijoolleen keenya baay'een isaanii hidhamanii manadhaa keessatti rakkina guddaa keessaru. Isa caaluun qabadhee jira. Mootiin biyyaa yoo hin dirmatuufillee ta'e ani immoo Waaqan kadhadhee dhageessifadha waan ta'eef Waaqayyo warri dirmachuu fi qaban akka dirmataniin godhaa ofii isaatii dirmatee jechuudha. Annan kadhadhaa Waaqayyo waan taaraa hojjeta. Warri kaan of ajjeesaaru manadhaa keessatti rakkina adda addaa keessara. Walumaa gala addunyaa rakkinarra jirti. Biyya keenyaafis hin kadhannu, uummata keenyaaf hin kadhannu. Waaqayyo nagaa guddaa akka nuu kennu kadhanna. Nagaan hin jiru taanaan argitanii akka dur birmadummaadhaan lallabamaa hin jiru amma rakkinni nuyi biyya biraatti arginu dhufee nu qaqqabeera. Rakkina guddaa keessara biyyi keenya, uummati keenya rakkina guddaa keessa jira. Inni biyya ormaa irratti abbaan namni akka barbaade du'aa jiru, namni akka barbaade baraa keessatti nyaatamaa jiru biyya keenya dhufee qaqqabeera. Waraabessi akka barbaade bakkeetti kan nama nyaataa ture, allaattiin nyaataa ture dhufee biyya keenya qaqqabeera. Kadhachuun nurra jiraata. Waaqayyo akka gannu jedhu, Waaqayyo akka nu qaqqabu kadhachuun nurra jiraata. Kanaaf Waaqayyo nan kadhadhaa. Waaqayyo dafee qaqqaba kan jedhuudha har'a. Waaqayyo dafee si qaqqabaadha. Waaqayyo dafee si qaqqaba. Mee dubbadhaa Waaqayyo na qaqqabaadha. Waaqayyo na qaqqaba. Yeroo tokko tokko kan inni Waaqayyo nu dhiiseera jennu gaafa namni garaa nutti jabaatudha malee Waaqayyoon immoo utuu beekne Waaqayyo garaa namatti hin jabaatu, nutti hin jabaatu. Waaqayyo garaa nutti hin jabaatu. Kitaaba qulqulluutu beenne Waaqayyo akka garaa nutti hin jabaanne beenna. Sagalee Waaqayyo irraan dubbisnu. Maal sagalee Waaqayyo isaas keessatti haati mucaa deesse irraanfachuu dandeessiiree dandeessiiree gaaffiidha isheenuu. Jee sagal guutuu garaatti baattee deesse
irraanfachuu dandeessiire innuu gaaffiidha. Tarii immoo irraanfachuu yoo dandeessi. Isee yoo irraanfattayyuu ani tasumaa sin irraanfadhu. Yeroo baay'ee jecha kana hojii wal bira qabee jechi kun piroomisii qaba. Waadaa jechuudha. Waadaa qaba. Maal jechuudha? Ani tasumaa sin irraanfadhu. Jechi afaan Oromoo keessatti waadaa wajjin deeman jecha sadiitu jira. Waadaa wajjin, waadaa dhiigaa wajjin kan deeman jecha sadiitu jira. Nama dhugaa dubbatu wajjin kan deemu jecha sadiitu jira. Nama dhugaa dubbatu waadaa kan hin cabsine, nama dhugaa dubbatu jecha sadii jira. Innis tasuma, matuma, gonkuma. Tasuma, matuma, gonkuma. Tasuma, tasuma abadan. Tasuma, matuma, gonkuma. Jera na duukaa dubbadha warri barreessan barreessa. Waaqayyo tasuma, matuma, gonkuma nan dagatu. Namni nu dagachuu danda'a, nu irraanfachuu danda'a. Yaadatu kitaaba qulqulluu keessaa akka kitaaba qulqulluutti yoo haasofne Daawit mucaa isaa iyyuu irraanfateera, mucaa gosa dhumaa ta'ee irraanfateera. Nus warra maatii keessatti kan irraanfatamne jiraachuu dandeenya. Namni kan nu irraanfate jiraachuu dandeenya. Jirra biyya lafaarra jirra. Namni immoo irraanfataadha yaadataa qulqulluu miti namni. Amma dhumaatti yaadataa miti namni. Yaadatu. Miimoriin namaas xiqqoodha. Yaadachuu dhiisuu danda'a. Dhadhabina isaarraan ka'ee yaadachuu dhiisuu danda'a. Akkaataatti gargaarama isaatiin yaadachuu dhiisuu danda'a. Ulaagaalee kaawwateen nama yaadachuu dhiisuu danda'a. Waaqayyo garuu anaaf isin hin yaadatu. Ofirratti dubbadhaa. Waaqayyo tasuma, gonkuma, matuma nan dagatu. Tasuma, matuma, gonkuma. Please jecha kana dubbadhaa. Waaqayyo dubbadhaa birratti Waaqayyo anaan tasuma, matuma, gonkuma nan dagatu. Please share gochuun dagatina, share gochuun dagatina. Nan dagatu. Abbaan barbaade na dagachuu danda'a. Abbaan barbaade na irraanfachuu danda'a. Garuu waaqni koo akka eenyuyyuu miti. Maaliif isinitti fakkaata? Waa'een koo isa dhiba. Waa'een koo isa dhiba. Waa'ee kootu isa dhiba. Waaqayyo bineensotarraa dhimma hin qabu. Namaaf garuu yaada addaa qaban. Akka namaatti ni ilaalu Waaqayyo waan ta'een kaan. Waaqayyo sirraa yaada guddaa qaba siif dhimma Waaqayyo. Waaqayyo tasuma, gonkuma, matuma nan dagatu. Seexanatti mi. Kisiin seexanaa inni guddaan Waaqayyo si dhiiseeraan. Seexanni yaada Waaqayyo beekuu hin danda'u. Waaqayyo immoo seexanaa mata duree hin laatu. Waaqayyo si dhiiseeraa, si dagateeraa, si irraanfateera gaafa jedhu haalaa wajjin walitti firoomseeti. Fakkeenyaaf namni itti jaallatu yoo si dhiise waan Waaqayyo si dhiise kana isinitti fakkaatantu jiru. Namni sin argitan kaleessa sin jaallatu girrisee dhufee si wajjin hin jiru yoo jedhee Waaqayyo na dhiiseeraa jettu. Waaqayyo na irraanfateeraa jettu. Waaqayyo na dagateeraa jettu. Waaqayyo akka namaa miti. Haati mucaa deesse irraanfachuu dandeessi. Haati mucaa deessee dagachuu dandeessi. Waaqayyo garuu sin dagatu. Sin dagatu. Jala mureen sitti maal? Siif Waaqayyo abbaan siif yaaduu irraan kan ka'e tokkicha ilma isaa dabarsee sii laata. Tokkitti qabu. Tokkitti qabu. Dabarsee sii laata. Ilma isaa isa iyyuu sii kennuu qofa miti akkasumatti sii laata. Akkati yaadatamtuuf. Akkati hin dagatamne. Waa tokko isinitti himu. Namni uffatuma yoo bittan illee
uffata gatii guddaatti baastanii fi iddoo guddaa laattu. Melala akkuma tof goote si godha seexan. Atofii keerra kasiif harka seexanaatti of gatta taanaan seexanis sitti taphataa jechuudha. Fageenya isinitti hima. Akka biyya keenyaatti iddoo mi'ira kasii gurguramu markaatoo. Akka biyya keenyaatti. Akka Itoophiyaatti. Markaatoo. Mi'ira kasaa kun immoo kan gurguramu saayitii qaba. Galgala jira. Naannoo saayitii 10 ta'uu danda'a, 12 ta'uu danda'a. Sana boodas jira. Yeroo bittuu hiyyeessi birrii 5 qabu sin naqaa, inni birrii 10 qabu sin naqaa, inni birrii 100 qabu sin naqaa, inni birrii 50 qabu sin naqaa, inni birrii 200 qabu sin naqaa, inni 500 sin naqa. Abbaan akka barbaada. Inni waan tattiin karameellaa bitatan hin qabne illee gaafachuun mirga qaba. Maaliif iddoo san murteessaan akka barbaade miillaanis ol kaastaa, harkaanis ol kaastaa, hin darbattaa, miilla keetiin koortee miillaan ol fuuteetu ilaalta. Iddoo isaati. Iddoo isaati. Mi'i sun inni abbaan barbaade miilla isaatiin ol fuudhee raasee kun akka barbaadetti taphatee ilaalu kun iddoo mijeeffatee dhiqamee miicamee tokkofamee bareedee utuu iddoo tokko jijjiirrate fakkeenya isinii kenna utuu boolee jijjiirrate abbaan barbaade harkaan hin qabu gaafuma isin gaafattan qarshiin isaa guddaadha. Iddoo tokko keesseedha. Lafa seexanni si madaaluuf hin kaayu. Lafa seexanni akka dambizaatii mataa irratti ol si ba'ee akka barbaade si godhutti of hin kaayu. Of jijjiiri iddoo kee, oolmaa kee jijjiiri, jireenya kee jijjiiri, hafuura kee jijjiiri, yaada kee jijjiiri. Kanaaf tokkicha ilma isaa akkasumatti jaallate biyya lafaa jaallate tokkicha ilma isaa laate. Gatii tokko malee. Gatiin sitti ba'e immoo doolaarii miti, gatiin sitti ba'e yuuroo miti, gatiin sitti ba'e qarshii eessaayyuu miti. Gatiin sitti ba'e dhiiga. Nuti waa'ee dhiigaa hin beekna. Aadaa Oromoo keessatti warra gumaa warri jedhaman kan ittiin olitti araaraman dhiigaan. Dhiigaan. Namni tokko yoo nama ajjeese nama sana deebisanii akka namni biraa warra du'e keessaa namni tokko mana sana akka hin ajjeefneef abbootiin biyya seeraan kaa'aman hoolaa dhaqanii gidduu kaa'anii hoolaan kaa'amte lubbuudhaan jirtu kaa'amte garaa hoolaa kanaa uranii qomoon warra jibbamanii gara siin godhanii qomoon warra jibbame tokko gara naan godhe qomoon warra ari'amuuf wal ari'u gara naaf gara siin godhe dhiiga keessaan garaa hoolaa keessaan harka baasee wal qabaa jechuudha. Waadaa walii gala dhiigaan hin jijjiiramu. Kanaaf iyyuu Waaqayyo anaaf isiniif waadaa gale. Dhiiga isaa waadaa gale. Akka nun daganneef dhiiga isaa waadaa gale. Akka nun irraanfanneef sagalee isaa waadaa gale. Sagalee Waaqayyo maal isinitti fakkaata? Yoon si irraanfadhee arrabni koo laagaatti maxxanu. Maal jechuudha? Wanta dubbadhe nan raawwadha dubbadhe hin dhiisuudha malee isicha nuyi yoon akkas godhe arraba koo irraa kanatu ta'a jennu miti. Nuyyuu akka itti kakannu. Haala keessa jirtan ilaaltanii amma ergaa guddaatu jira namoonni fayyaa jirtu nana mana haala keessa jirtan ilaaltanii Waaqayyo na dagateera kan jettan. Na irraanfateera kan jettan ani immoo ergaan isinii qaba. Of hin tuffatin. Iddoon taan of hin kaa'in. Madaalli seexanaaf karaa hin banin. Ati gatiin kee guddaadha. Waaqayyo gatii guddaa sitti baasa. Akkasitti jaallatamte. Akkasitti jechuun karaa isaa miti karaa keeti malee. Akkasumatti jaallatamte jechuun karaa keeti malee karaa isaa miti. Karaa isaa akka itti miti. Karaa isaa gatii guddaatu ba'e. Karaa keeti malee. Karaa kee gatii baaste tokko hin qabdu. Karaa kee dadhabbii dadhabde hin qabdu. Karaa kee qulqullummaan ilaalamte jaallatamte hin qabdu.
كراكي أجيلوماتي قباتي العالمتين قبل هندو جلال جلا تاونا ماتو يسوس كريستوسين غربي يلفات بد أكسمت توكي چين مسادة برسيسي لا تكسمت سجالت وا मेरे बड़ा आना कसमत जालता मेरा नमनी तो को कबर रेसू डंडा उनागला नमनी तो को बर रेसा मैं आना कसमत मजदूरे को बकतो आना कसमत जालता मेरा दुबड़ा दुबड़ा आना कसमत जालता अकस्मत अरकानी बर रेसा यारनो के सरत बर रेफादास कमेंटी जालते बर्रेसा अक्कसमत जालते मेरा नमने अक्कसमत तक जालते में गलुफ तो कुजरा एर्गा अक्कसमत जालते हमते गति नम जाल चुम बर्बादी एर्गा अक्कसमत जालते हमते रीजनी सबबम बर्बादी जालते मुडाफ जाल चुडाफिस अक्कसमत जालत वान जालते हमते जालत किस्मत कना मददुरे को अर्रा वाकयो दफेस का कबाल वाकयो दफेस का कब बिलबिल तेरब जनम वामते से का कबूर डबनम दाऊद के अना अब्दु अगिदुति था कुतो को तफेत बक्का अकन साथ कुन यार साथ अना अब्दु अगिदुति था कुतो को तफे यचुन याद दाऊदी डबल याद वाकामित वाकयो मो मसरा के वग्गा अफुर्तमते सुमरसते सुबरबाद मोदी अक्कनी तो बरबाद वाकयो मने थाकु तो करगांजु थाकु तो को तो वीर वर्ग तो को सियर गांजु बड़ा व्रत जिरेंज थाकु तो को वीर वर्ग वाको नानन गिनेरा अंजरा चुन्नंदऊ अनाम गुडुआ गिडु थाकु तो कोता बेचुन गलेरा मना को फेराचुन कुयार दाऊद मलयारे वाकामित वाकयो मो इसराइली मोदी कतो बर्बाद वाकयो गना कनि मोदी ते भी गेस बर्बाद मले दुआ में कन नरगे वंति तो को तो कुडे गाफनु कबु अब्दी गाफ कुतन नम अब्दी कुता मालिम बेतुस नि गले यरो हुन्नुमा बोजियम इंजि फतमु दुब्बर इंजि फतमु नम अब्दी कुता मालिम बेतु यरो हुन्नुमा रक्किना कोफा इंजि फतमु आसा हिंदेंदे वासा उन्नन कबु आसा इंजि फतमु खनाब अनाफसनी फुआकई दाऊद का अनाबदुआ की दूता कुतो को तफेद वाकयो था कुतो को नगर एरगांसी कब सल्बिनी दुफे मन को गलेरा अनसिया चिंजिराडू अनो जच्चू नंदो सबब जड्डा सिंतु बे कपुनांतरी कंजिरतन अनेरगा राजी वाकयो तेरगान सिनीमा इसा सिंबरेस दुब्बतन सन वाकयो नर्गिनी ससेतन सिरत दुब्बतन वाकयो नर्गिन याद साके सकंजुरत सिनीता याद साके सकंजुरत सिनी रावत याद साके सकंजुरत सिनी थामले याद के संकेसा दीन ब्रा कनर के के सुमसिस्तनी कंजुरु सुनि सिनिंतो देबे का कब सगले वाकयो केसा लुकास रति होलाले लुकास तोर बकुरतो कोलाला कुरतो को गासालाला गोफ्ता यीशुस क्रिस्टोस भी यला फारे रुचुरे दिंकिया जायबा गुड्डो जता कतुर सिनिगन mbektus dua kasera gobo ka jelchera nabas dirizera jama banera dua kesa dua satutture namni foli fidanis kasera isa oas kasera fresh is kasera tasuma kantin kanini daddabenju ila kasinjera wakayo tasuma wanke kanan daddabe to kolle jiru sinjechara आमें जेरी फुरन वाये के वांतन नड्डा बुथा सुमा तो कोल्लें जुरे ना गोफ्ता नंदंडा इसा बुब्बुले से ननो जेड़ा
isa oas nan hojjedha. Wanti inni dadhabe hin jiru. Mee jedhina duukaa jireenya koo irratti wanta hin dadhabe Waaqayyoo hin danda'a. Jenna duukaa jireenya koo irratti wanta hin dadhabe Waaqayyoo hin danda'a. Jireenya kee irratti wanta dadhabde Waaqayyoo hin danda'a. Annaa gal yeroo baay'ee gaafa tajaajillu namni dhukkuba waggaa dheeraa irra bulee irra ture in arganna. Hin dhufu. Isinii kadhanna gaafa dhufu namoonni tokko tokko yoo hin danda'amu maaliif isinitti fakkaata? Wanta nu nuffisiiseef Waaqayyoon waan nuffisiisutti fakkaata. Waan nutti ulfaate Waaqayyootti waan ulfaatutti fakkaata. Wanti abbaa kee Yesuusitti ulfaatu hin jiru. Hunduu isaaf salphaadha. Ija isaan hunduu salphaadha. Isaaf salphaadha. Wanta amma sitti ulfaate humna gararraa sitti ta'e kun isaaf salphaadha. Salphata isaaf. Kanaaf mandara 9 keessatti haadha hiyyeessaa tokkotu turteedha kitaabni qulqulluun. Luqaas 7:11 kaastanii yoo dubbistan. Mucaa tokkittii qabdi. Daa'ima tokko qabdi. Akka aadaa saba Israa'elitti hiyyeessa kan jedhamu nama qarshii dhabe miti. Biyya keenyatti hiyyeessa kan jedhamu nama qarshii hin qabneedha. Qarshii qabaachuu miti, qarshii gaa kan hin qabne. Hiyyeessa kan ittiin jedhamu ulaagaalee qaba. Sooressa kan jedhamu ilaalcha biyya lafaan ilaalcha qaba. Israa'el keessatti garuu addunyaarraa kan adda godhu Israa'eliin ilaalchi Israa'el akka warra kaanii miti. Biyya Israa'elitti dubartiin tokko abbaa manaa hin qabdu taanaan hiyyeessa jedhamti. Qabeenyaan ishee abbaa manaa waan ta'eef. Ammam gamoo gurguddaa qabaattu, ammam qarshee qabaattu abbaa manaa hin qabdu taanaan hiyyeessa. Kitaabni kun egaa gaafa dubbatu haadha hiyyeessaa tokkotu ture gaafa jedhu abbaa manaa kan hin qabne jechuudha. Mucaa tokkittii qabdi. Namni abbaa manaa hin qabne mucaa hangafaa tokkittii qabu tokko iddoo hundumaatti mucaa isaa laala. Mucaa dhiiraa sana namni qabu iddoo hundumaatti mucaa sana laala. Lafa abbaa manaatti, lafa eessumaatti, lafa obbolaatti, lafa abbaatti, lafa hundumaatti mucaa sana laala. Kan isheen ilaaltu guyyaa tokko du'i namarraan goru, du'i hiyyeessarraas hin goru, sooressarraas hin goru, du'i wal qixxeessaadha. Du'i balbala nama hundumaa rukuta. Yoo isiin banu jettellee cabsee ol gala. Gaaffii tokko malee haadha hiyyeessaa kana irratti madaa kan biraa dabale. Balbala see banee ol galee mucaa isheen qabdu jalaa fudhata. Kan isheen qabdu boo'icha qofa. Boo'u qofa. Ergaan isinii qaba. Namoonni na hordoftan ergaan isinii qaba. Callumattanii mimmaanni keessan halkaniif guyyaa kan gadi namu. Nama mimmaan keessan argu kan dhabe. Mimmaan keessan argeeyyuu inni kaan hidhii xuuxuu qofa kan ta'e Waaqayyo akka jedhii dubbadhu naan jechaa jira. Qobummaa keessaan si baasa. Mimmaan keessirraa naqaa garaa sii gadduun qabadha Waaqayyo. Ameen jedhii fudhadhu. Garaa sii gadduun qabaadha Waaqayyo. Garaa sitti jabaadhuun qabu jedha Waaqayyo. Garaa sitti jabaatuun qabu. Baay'ee kan nama ajaa'ibu. Yesuusitti muuxalayyaa geessuufiin hin barbaachisu. Akkasittuu hin beekanni. Seenaa isaa gaafa laallu Yesuus kiiloomeetira baay'ee irraa ka'e deemsaan. Iddoo sanan turre Yesuus. Jarri immoo awwaaluudhaaf ka'aniiru. Namni du'een awwaalama silas reeffedhama. Abdiin hin jiru. Mucaa seenaa awwaaluudhaaf namoonni ka'aniiru. Iseenis abdiin qabdu. Kana dura namni Waaqayyo jedha.
wanta namni kana dura ta'en taatu mana keetti wanta haaraatu ta'ameen jedhi fudhadhu. Wanta namni ittiin beekameen hin beekamtu Waaqayyo wanta haaraan si beeksisa. Kana dura namni du'e awwaalamuu jiraachuu dhiisuu danda'a safara sanatti. Garuu kan seerratti tokkodhee jalqabe. Bollaatii deebisa tokkodhee mana keetti jalqaba kun. Waaqayyo hojii kee awwaalamaa jiru hidhii qarqara bollaatii deebisa. Waaqayyo beekumsa kee awwaalame awwaalaa baasa. Isa awwaalamuu dhaqaa jiru immoo qarqara bollaatii deebisa. Jireenya ishee irratti gaddi guddaan uwwifameera. Abdiin qabdu bakka qobummaa tafuu kootiyetti Yesuus akkasee ariifan jarri awwaaluuf utuu dhaqaa jiranii bilaala yoo xinnaata kiiloomeetira 30 irraa ka'e waan daqiiqaa 10 deemsisuu danda'u akka yaada kootitti waan daqiiqaa 10 deemsisuu danda'u warra awwaalan daqiiqaa xiqqoo deemu. Warri awwaalan daqiiqaa muraasa deemu. Inni awwaalaa hambisu immoo kiiloomeetira baay'ee deemu. Hin dhufe tuusaan awwaaluu dhaqaa jiranii karra balbalichaa dura gaafa ga'an Yesuus dhufe utuu isaan mandara keessaan baasin dhufe waan kee harka keetii bahe har'a akkaataa ajaa'ibaatti sii deebi'a. Ameen jedhii fudhadhu maqaa Yesuusiin. Harka keetii kan bahe nagaan kee harka keetii bahe qabeenyaan kee harka keetii bahe eebbi kee harka keetii bahe gaa'illi kee harka keetii bahe ijoolleen kee harka keetii ba'an har'a akkaataa ajaa'ibaatti akka sii deebi'aniif sagalee sii baaseera. Ameen jedhii fudhadhu. Akkaataa ajaa'ibaatti sii deebi'a. Akkaataa ajaa'ibaatti sii deebi'a. Sii deebisa Waaqayyo. Dhufeera Yesuus. Hafuura koo irratti natti dhaga'ama. Dhufeera Yesuus. Tarii warri tokko haadha hiyyeessaa kanaaf boo'uu danda'u. Aadaa waan ta'eef. Tokko immoo namni boo'eef kan boo'u jira. Caallu malee namni boo'eef kan boo'u jira. Yesuus gaas akkasiif deebii laatu. Namni boo'eef kan boo'uuf deebii laatu. Keessa garaa isaatiitii nama boo'uuf Yesuus deebii laata. Madaa keessa garaa isheetiitu jira. Iddoo isee boossisetu jira. Kanaaf boossise gaafuma dhufu isheedhaaf gaddeen hin ho'eef jedha. Ho'eefi ho'uuf jechuun maal jechuudha? Hin dhimmeef jechuudha hin gaddeef. Hin boo'in jedheen. Hin boo'in gaafa jedhu boo'ichiseen dhaabata. Iddoo see boossisu beeka. Iddoo madaa keetii Waaqayyo beeka. Iddoo si rakkise beeka. Yaadattu jira. Yeroo tokko abbaa manaan haadha manaa dhoosa rakkina isaa jira wanta akkasii. Yeroo tokko ammam akka yoo jaallatan waan qaban hundumaa yaada isaanii sheer walii gochuun namoonni hin dandeenye jiru. Iddoo si boossise madaa keessan irra Waaqayyo hin suphaa amaniitti ameen jedhi. Yeroon itti aanu yeroo galataa sii ta'a. Yeroo itti galateeffattu Waaqayyo madaa koo supheera. Waan isinitti hima mana boo'ichaa namni gaafa dhaqu hundaa taa'ee maal ta'anii du'anii jedhee gaafata. Warri kaan balaadhaan du'ee du'u akkuma namtichi du'ee tettimu. Warri kaan dhukkubfatee du'ee du'u warri kaan mutaasuu maa dhukkuban qabu rafee ma du'e.
kana mana gaafatuuf maal ta'ee du'ee yoom du'ee eessaan du'ee akkamiin du'ee edee namni kan gaafatuuf hiika fiduu miti beessuudhaaf jedheeti calluma deemuu kuu ba'uudhaaf dhaqee haasa'uudhaaf attamitti ol galee ba'aa gaafa aadaa matee nu biratti attamitti du'ee yoom du'ee eessaan du'ee kan ta'e eessaan ta'e gaafatu hiika fiduu miti dhumarra wanti isin jettanii deemtan jajjabaadhaa nuyyuu kanumaaf jirraa jettu du'aa jajjabeessuu dhattanii ofitti farriftanii galtu nuunaafuu jettanii galtu anis bor nan du'aa jettanii galtu nus bor iftaan achi dhannaa jettanii galtu kun sirriinuma garuu Yesuus mana warra du'aa dhaqeera mana warra du'aa dhaqeera warra du'aa dhaqee yoom du'ee akkamitti du'ee eessaan du'e hin jennu nageessa iddoo awwaalaatti nageessa iddoo awwaalaatti humna buusatu dubbatanii nageessa arra waan kee kan daangessu akka inni du'aan kaane kan daangessu waan baay'ee nutu jiru Yesuus itti darbaa jira wanti daangessu waan baay'ee yoo jiraatillee Yesuus waan kee du'e sanan kaasa waan koo na jalaa du'e hin kaane ofirratti dubbadha arra hin kaa nagaan koo du'e afurri koo du'e eebbi koo du'e hin kaa'e Yesuus lubbuutti deebisa mataaraa kee alaabaa ishee dhaboos lubbuutti deebisa sassi jalaa du'etti lubbuu deebisa Yesuus isa iddoo gadhiise sana iddootti deebisa Yesuus hin argitu waa'ee Alaazaar yoo laaltan baay'ee kan na dhibu iddoo kanatti Yesuus Alaazaar du'ee guyyaa tokkoffaatti dhumne lammaffaatti dhumne sadaffaatti dhumne arfaffaatti dhufe abdii gaafa kutatan awwaalaniiru isaan akka aadaa saba Israa'elitti namni kamiyyuu yoo du'e aadaa qofa miti guyyaa sadii booda iji isaa gannama qaamotii hojjechuu qaban hunduun hojjetan iji isaa gannama abdiin hin jiru dhanni isaa hin ciccita foolii kan biraatu irraa eegama malee jireenyi irraa hin eegamu har'a Waaqayyo akka jedhee dubbachuu dhaara ati waa'ee kee abdii irraa kutattee foolii kan biraa yaada kan biraa irraa eegaa kan jirtu ani immoo akkaataa biraattan lubbuutti deebisa gooftaan nama amantii ta'eeti biraanchii dameetti baasii fudhadhu ergaa kana maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin mana keef ta'eera jireenya keef ta'eera gurmuudhaan teessanii na hordofaa kan jirtan konkolaataa keessa teessanii na hordofaa kan jirtan hojjechaa immoo gidduu gidduutti na hordofaa kan jirtan ergan yuutuubiidhaan kan daawwattan ergan tamsaasa kallattii keessaa ba'e feesbuukiin kan daawwattan Waaqayyo waan keessan sanatti lubbuu deebisaa ameen jedha fudhadhaa guyyaa arfaffaatti lafa abdii kutatametti dafee qaqqaba gaafan jedhu Iyesuus dhufuu isaati fakkeenya sanitti hima sagalee Waaqayyoon hin deeggaru malee Alaazaariin seexan ajjeeseera utuu ta'e seexanuma ajjeesee utuu ta'e du'uu isaan beekan Alaazaariin du'aa kee deebi'ee du'uu isaan immoo beekan garuu utuu seexan ajjeeseera ta'e seexanni bakka hin kolfaa du'atti hafee bakka ajjeemneerra dhee kolfaa dafee qaqqaba gaafan isiniin jedhu Yesuus kaayyoo seexanaa sana galmaan hin ga'u guyyaa tokkoffaatti utuu dhufeera ta'e dhanni isaayyuu jalqaba hin ho'a turee jedhu guyyaa lammaffaatti utuu dhufee sadaffaatti utuu dhufeera ta'e maali akka aadaa keenyaatti iji keessaa gadi namne isuma sana akkas godhee Yesuus lafa isaan abdii kutatanitti dhufe abdii kutatan baay'ee kan na ajaa'iba asirratti una hubadhaa turutti baay'ee kan na ajaa'iba Yesuus Alaazaariin dhaqeen hirribaa kaasa Alaazaar rafee jira dhannee dammassinaa jedhe warri Alaazaar Maartaa Maariyaam faan immoo Alaazaariin du'utti beeku yeroo tokko tokko ol jala dabara Alaazaar du'eera dhorri kaan obboloonni Alaazaar Maartaa Maariyaam Alaazaar du'eera faamiliidha san maatiidha Yesuus achi jiraata achitti nyaata achitti deema isaanii maatii achitti boqota isaan erga maatii ta'e maa dhufee nu qaqqabu komee dhiyeessu akka maatiitti akka fooniitti taasisu isaan Yesuus dandeettii isaatiin dubbatu isaan dandeettii isaatiin dubbatu Maartaan Maariyaam Toomaas faan warri Yesuusii wajjin jiranis
yaada mataa isaanii dubbatu yaadattu azar rafee jira dannee dammasina gaafa jedhu Toomaas faan immoo maayiduu Yesuusiin eengade warri Yihuudootaa dhagaadhaan si gaadaa turanii nu ajjeesu Yesuus waa'ee du'aa kaasuu haasaa isaan immoo waa'ee du'aa haasa'u yaanni nuyi qabnu sagalee Waaqayyoo wajjin wal simuu qaba yaanni nuyi qabnu hafuura Waaqayyoo wajjin wal simuu qaba faallaa ta'uu qabu hojiin keenya gaafa dhaqee achi ga'uu komee dhiyeessan inni tijaallatuun du'ee kaadhanii akka inni du'ee beekan ila isaanin du'ee inni garuu rafee jira ergaan sii qaba ati du'eera waggaa 35 waggaa 2 waggaa tokko ji'a 6 ji'a 2 fixeera kan jettu Yesuusin duune jira siin jechaa jira ameen jedhii fudhadhati hin duune jira hin duune jira hin duune gaafa dubbatu Yesuus iddoo awwaala isaatiitti na geessaa hin kaa yoo jedhu kana maa beekna kan nuyi beeknu guyyaa dhumaatti maal haasaa rakka qopheennaa baranuma guyyaa toloo inni kaan hin kaa inni kan ammaasaa sanka bara meeqaa jaarraa waggaa meeqaa haasa'u wal jala darban argadhu yaada Waaqayyo argadhu yaada Waaqa keetii argadhu yaadi Waaqa keetii sin miliqin gaafa dhabu dhagaarra keessan kaasarra irraa kaasaa Alaazaar gaafa inni jedhu Alaazaar hin ka'e akkuma gaafa awwaalameetti ka'e hin tuqamu hin dammaqe hin ka'e irraa hiikan waan si jalaa du'e abdii kutattee arra ka'e mana kee keessatti argita arra ka'e nageenya kee keessatti argita arra ka'e hojii kee keessatti argita arra ka'e gaa'ila kee keessatti argita wanti du'e waan si jalaa du'e sana keessa wanta du'e kana booda du'aa akkan argineef sii kadhadheera ija kee irra harka kaa'ii sii kadhadheeraan laphee kee irra harka kaawwadhu sii kadhadheeraan maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin du'aa keetti lubbuun deebi'eera kaleessa du'aa kan itti bu'aa turan Alaazaariin safara keessatti arguu jalqaban kaleessa du'aa irra jiraata waan kee kaleessa du'aa ta'uu danda'a irra jiraata waan kee waggaa darbee du'aa ta'uu danda'a irra jiraata maqaa kun jecha raajummaati ameen jedhiin harkaa fudhadhu jireenya kee irratti maqaa Yesuus Kiristoosiin waan si jalaa du'e sun akka ka'uuf sii kadhadheera kanaaf Luqaas 7tti deemina Luqaas 7 lakkoofsa 11 ho'ee fi jedha gaddee fi hin boo'in jedheen jedhe warra baatee deemuun dhaabadhaa jedhe warri baatee deemuun dhaabatan ati dargaggeessa jabaanan dargaggeessa jabaa du'i fudhattee deemuu barbaadde ati laafaan ofiin jechuu dandeessa seexanni illee ati laafaan isiin jechuu danda'a ija Waaqayyoon ati jabduudha ati jabaadha ani jabduudha of hin xinneessin gootonni adda addaa gaafa dubbatan sanyii illee caaleencu madu miti kanatirraa dhalattee sanyiin kee sanyii haaraa sanyii moofummaan keessatti hojjetu miti sanyii yaadi moofummaan keessatti hojjetu miti sanyii addaamummaa moofaan keessatti hojjetu miti sanyii addaamummaa moofaan rarra'e dhiisteeti sanyii haaraatti dhufteettati lafa kaa gaafa jedhu du'aa lafa kaan ati dargaggeessa jabaanan seenan jedha ka'ee siree isaatti gaafa bu'u dargaggeessichi ka'e gara awwaalaa gara manaa utuun turin gara awwaalamuuti gara jireenya Waaqayyo karaa du'aarraa gara jireenya gara awwaalamuuti gara jireenya gara badiisaatii gara jireenya gara baduuti gara jiraachuutti jireenya kee dabarseera jedhimeena dhugaa amma dhukkuba qabdaniin hin duutan seexanni waan qabdanii sin doorsisa waan argitan tokko sin doorsisa warri dhukkuba qabdan dhukkuba kee hin duutae warri hojii hin qabne kana sababa adda addaa funaan Waaqayyo waan kee gara badiisaarraa gara jireenyaatti deebiseera Waaqayyo waan koo gara badiisaarraa gara jireenyaatti deebiseera dhiifirratti dubbadhu waan koo gara jireenyaatti deebi'eera gara badiisaarraa gara jireenyaatti deebi'eera kana booddeen ajaa'ibsiifata raajii guddaan nu gidduudhaa ka'eera namoonni achi dhaabatan
Nu keessaa raajii guddaan ka'eera Yesuusin. Raajii guddaan nu keessaa ka'e. Du'a awwaalamuudhaan gara jireenyaatti kan nama dabarsu. Nu keessaa raajii guddaan ka'eera. Badiisaa gara jireenyaatti kan nama dabarsu. Nu keessaa raajii guddaan ka'eera. Dukkanarraa gara ifaatti kan nama dabarsu. Raajii guddaatu ka'e. Raajii guddaatu ka'e. Jedhanii ajaa'ibsiifatan. Ergaa tokkoon sii qaba. Jireenya kee irratti Waaqayyoon ajaa'ibsiifama. Ila ameen jedhi fudhadha garaa kee. Jedhi ameen jedhi. Sagalee kee ol kaasiitti ameen jedhi fudhadha. Ani siin dubbadhaa ergaa kan of hin dabarsin. Maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Umurii amma qabdutti harki Waaqayyoo inni guddaan waan ajaa'ibaa hojjete. Namoonnis harka Waaqa kee ajaa'ibsiifachuu raajii guddaatu sii ka'e. Raajii guddaa sii ta'edhanii namoonni baay'een waa'ee kee arraba isaanii Waaqayyoon hin galateeffata. Ameen jedhi fudhadha. Gooftaan ulfaatu. Kanaaf du'aan kee jireenyatti. Du'aan kee jireenyatti. Salphinni kee ulfinatti. Arraa kaasee jijjiirama. Arraajii Waaqaati. Ameen jedhi fudhadha. Naan ta'u kan jette sii ta'uu jalqaba. Siif du'a gidduu harki Waaqayyoo galeera. Badii keessan Waaqoo jireenyatti jijjiireera. Kolfa seexanisitti kolfe Waaqayyoo siif immoo gammachuutti jijjiireera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin naa ta'eera fudhadhu. Naa ta'eera fudhadhu. Kanaaf kan si jalaa du'een kaa dafee qaqqabaadha Yesuus jedhii kaadhu maadur barreessi turuutti kan na jalaa du'een kaa yeroon itti anu yeroo galataa ta'e eebbifamaa yeroo kadhata eegallu ta'am yeroo kadhannu ta'a. Kanaaf iyyuu yeroo kadhannu kana namoonni bilbilaan yookaan imoo telegiraam WhatsAppii vaayibariidhaan bilbiltan adaraa keessan hin bilbilina. Qattee tooraan bilbiltu tooraan. Har'a saayitii 12tti akka lakkoofsa saayitii Itoophiyaatti saayitii 12tti galgalarraa jechuun saayitii 12tti kaasee 12 kaasee yeroon itti iimoodhaan namoota kadhadhu poostan godha yeroon kadhadhu ta'a. Ani jibbee miti waan na jeequun malee. Kanaaf immoo amma haala wantina sirreeffannutti haalaan ittiin iimoodhaa isinii kadhadhu sana amman sirreeffadhutti. Utuu qafoo irratti iimoon hojjetu jiraate kan biraa irratti tajaajilaa kan biraa irratti immoo iimoodhaan nama hundumaa kadhachuu danda'a. Isa kana nan sirrata yeroo dhiyootti sanan sirreessina. Amma itti garuu guyyaa keenya guyyaatti amma qafoo isin argaa jirtan qafoon ittiin isin tajaajilaa jiru kana moobaayilii jechuudha. Iimoos achuma irratti gargaaramaa, feesbuukii achuma irratti gargaaramna, telegiraamii achuma irratti gargaaramna, maalis achuma irratti gargaaramna. Gaafa feesbuukii tamsaasa kallattii gallee tajaajilu namoonni yoo bilbilan na jalaa waan dhaabatuufidha. Kanaaf malee waa biraam saayitii 12 irraa poostan godhan hordofaa warri iimoodhaa isinii kadhachuu barbaachisa. Amma garuu yeroo muraasa booda waaqeffannaa faarfannaa kanaan waaqeffachaati. Andeebisaa bilbilaa isiniin jira warri qatteetaa bilbiltan hin bilbiltu warri bilbiluu hin dandeenye immoo as taa'ee tokkoon keessaniif nan kadhadha. Warra natti argamu maqaa isaanii waamee nan kadhadha. Warri mata duree barreessitanii keessan immoo anfunaanee ilaalaan isinii kadhadha. Naa jiraadhaa eebbifamaa faarfannaa kanaan Waaqayyoon waaqeffanna. Waaqeffadhaa.
Majara kasa tarabo. Namoonni bilbiltan bilbiluu dandeessu. Namoonni bilbiltan silkii isinii kaa'amee jiru. Namoonni bilbiltan bilbiluu dandeessu. Mahadala giyaazoo baaraatiyaa. Yes. Bilbilina imoodhaan. Yesus mutina kamfute halaga Yesus 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 mutina kamfute gumaskan ararse Yesus 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 mutina kamfute halaga Yesus 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 Erabaya labo ya rabasa. Motin kamfute gumaskan ararse Yesus 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 aferni karake safera olerani karake sonera aferni karake safera olerani karake sonera Gooftaan ulfaatu. Isiniin kadhadhaam. Harki Waaqayyoo qaqqabaan. Waaqayyoo qaqqabaan.
amma isin qaqqaba waaqayyo an dhuga ba'umsa cimaa waaqayyo bara tajaajila koo an tajaajila keessatti hojjete dhuga ba'umsa cimaa keessa koo raasu baay'ee jira. yeroo tokko na yaadadha utuun TVdhaan tajaajiluu namni tokko ifama silkii bilbilame hello hello abet eye eessarraa bilbiltu maqaan keessan eeyudha maqaan keessan eenyu Naqamtee raawwii mee maal irratti waa'ee jireenya kee siin kadhadha waaqayyo waan taaraa hojjeta siin kadhadha waaqayyo jireenya kee irratti waan galataa hojjeta innagaamu hawwii innagama sagalee si biraa jiru yoo jiraate xiqqeessi yookaas qobaatti ta'uu dandeessa siin kadhadha jireenya kee irratti waaqayyo waan taaraa hojjeta halo halo jireenya kee irratti waaqayyo waan taaraa hojjeta amanii maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin guyyaa irraati jalqabee akkuma nama lallabaa ture dafee kan qaqqabu Yesuus si qaqqabeera arraa kaasee humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin ba'aa kan sitti ta'e sirraa ka'u si dabarsuu kan dide si haa dabarsu haadha hiyyeessaa sana boo'ee imimmaan irraa haqe sagaleen waaqayyoo akkuma dubbatu waaqayyoon ni sii gaddu waaqayyoon ni sii ho'u yeroo kanaa kaasee imimmaan keessa irraa haqqaaquuf kadhadheera arraba koo naa dhagaa kadhata koo naa dhagaa maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin balbaloota cufan baneera kan cufamee jiru akka banamuuf abboomeera diinni kan cufe ofii keetiillee kan cufte maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin balbala eenyu tokko banuu hin dandeenye cufuu hin dandeenye jireenya kee irratti baneeraan maqaa Yesuus Kiristoosiin dukkanni dura kee jiru amma yeroo kanaa kaasee ifatti akka jijjiiramuuf abboomeeraan dukkanni hin jiru dura kee ifa malee balballi cufamaan hin jiru banamaa malee tokkotti boossee kan ittiin galateeffattu immoo waan baay'een sii ta'eera mahataa lakii alaa baasiyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin garaa kee laphee kee kan madeesse arraa kaasee maqaa Yesuusiin akka suphamuuf kadhadheeraan humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin yerootti waaqayyo sii dubbatee sii raawwatu sii ta'eera hamaa jireenya kee kaaseera kan diinni diige hundumaa akka ijaaramuuf kadhadheera kan diinni yeroo hundumaa si jalaa kuffisu arraa kaasee akka dhaabatuuf kadhadheera kan diinni ittiin ijaasi ba'u gaafati qabaddeettu harka keetii akka ba'u gaafa naateera tokkan isiin taane kan godhu gaafati jalqabeera tokkan jigu kan godhu arraa kaasee maqaa Yesuusiin karaa sanaan diinni ijaasitti ba'u kan dandeenyeef dhorkeera humna dhiiga Yesuus Kiristoosii waan haaraan sii ta'eera hawwi yeroon ittaanu yeroo galataati waaqayyo wanta ittiin galateeffattu sii godha harki waaqayyo gidduu sii galeera gammachuun kee raafaadha waaqayyo abbaan jecha tokkoon waaqaaf lafa kana uume jecha nama sirratti dubbadheen wanti ta'e hin beekne sii uumameera humna dhiiga Yesuusiin milkaa'i eebbifamee hawwi yeroon ittaanu yeroo galataati kadhata kana booda waan sii ta'u immoo dhugaa ba'i ayyeeshi ulfaatu gooftaan ulfaatu namoonni saantima keessaa hin qabne irra deebiin dubbachaa jira namoonni saantima keessaa hin qabne milikkita gootan milikkita godhuu kan dandeessan milikkita godhaa milikkita gochuu kan hin dandeenye koolmii baaqii ergaa isiniin bilbilaa rakkoon hin jiru isinii bilbileen isinii kadhadha yeroo ammaa waan dandeenyu akkaataa dandeenyu wal bira dhaabachuun dirqama waanta ta'eef
Hello? Galata waaqaa naguma. Sagalee keessatti qool fuudhaa. Nagaama eenyu jedhu eessarraati? Amaanu'eel Asoosaarraa. Okay, mee Amaanu'eel maal hojjettaati? Eeshi mee maal irratti sii kadhadhu Amaanu'eel? Ammaaf gara boodaa. Waa'ee jireenya kee ammaaf gara boodaan sii kadhadhaati immoo amantiidhaan fudhatta. Maqaa Kiristoos Iyesuus nama Naazreetiin guyyaa har'aatii kaasee waan kee hundumaa akka hojjetuuf kadhadheera. Sammuun keessa duraa caalmee akka hojjetu, jireenyi kee akka haara'u, balballi yaadamni sirratti akka banamu, maqaa Kiristoos Iyesuusiin kan si jalaa dadhabe deebi'ee akka haara'u, hafuurri kee akka haara'u, foon kee akka haara'uuf sii kadhadheera. Maqaa Kiristoos Iyesuus nama Naazreetiin kan cufame sirratti akka banamuuf kadhadheera. Humna dhiiga Yesuusiin kaabaaf kibbaan ba'aaf dhiyaan har'aa kaasee balbaloota harki waaqayyoon banaman sirratti abboomeera. Humna dhiiga Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin, humna dhiiga Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin harki waaqayyoo milkaa'ummaan si haa marsu, milkaa'ummaan si haa golgu, fiixaan ba'umsa argadhu. Guyyaa har'aatii kaasee wanti ittiin galateeffattu sii ta'eera. Kana booda yeroo galataati. Galataaf qophaa'e eebbifame. Ulfaadhaa eebbifamaa jedha. Egaan konneekshiniin gidduutti na jalaa ba'ee ture dhiifamna isiniin jedha. Konneekshiniin baay'ee nu rakkisaa akka jiru isinitti meera. Waa'ee dhuga ba'umsa salaatti isinii deebi'a. Utuun TVdhaan tajaajilu namni tokko konkolaataa irraa kufee konkolaataa masaatii gara Finfinnee utuu dhufaa jiranii konkolaataa ittiin galagalee namoonni baay'een du'anii abbaan konkolaataa suni miilli isaa caccabee miilla isaa gidduu miilla isaa keessa jechuudha lafa caccabe sanaa miilla isaa keessa Kooriyaa hospitaaliitti sibiila galchaniif. Utuun garachaa jiru amantiidhaan inni guddaan utuun garachaa jiru waan afaan isaatiin dhugaa ba'eedhaa dhufee iskiriinii qabatee yeroo masana gaafa hin cheeggodhu miilli koo nagaa ta'e narraa seedhe natti nagaa bala dura na dhukkuba sibiilichi deema na dhowwaa'e nagaan argadhe guyyaa biraa gaafa hin ilaalamu eessa akka lixe hin beekan sibiilichi warra sammuu fooniitiif hin galu warra hafuuraatiif gala kun foonitti dabalame dandeettii waaqayyoo jabaadha. Waaqayyo wanta godhe dinqii hojjete. Kanaaf jireenya kee irratti wanta haaraa hin hojjetama. Ameen jedhee ergaan fudhadhu. Maqaa Kiristoos Iyesuus nama Naazreetiin yeroo kanaa kaasee wanta ajaa'ibsiisaa sirratti akka ta'u. Ameen jedhee fudhadhu. YouTube'iin kan daawwattan. Akkuma kana ergan tamsaasa kallattii keessaa beellee Feesbuukiin kan daawwattan. Ammallee daawwachaa kan jirtan. Maqaa Kiristoos Iyesuusiin balballi hojii haa banamu. Maqaa Kiristoos Iyesuus nama Naazreetiin balballi gaa'ilaa banamu. Akkuma kana gaa'ila qabatanii gaa'illi isaanii diigamuu kan barbaadu har'aa kaasee afaan isaanii kan gargaan godhe irraa haa ka'u. Egaan konneekshiniin na jeeqaa hiraadha fi sagantaa gabaabseetan namoota waan kadhachuu qabuuf kadhadhaa. Namoonni sa'aatii 12tti na argachuu barbaadan silkii koo sana poosti nan godhaa duwwaa 9 12 duwwaa 1 duwwaa 7 duwwaa 3 na argachuu dandeessu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Maqaa Kiristoos Iyesuusiin dhala kan dhabdan dhala argadhaa. Hojii kan dhabdan hojii argadhaa. Deemsa jiraachuu biyya keessaniitiif immoo biyya keessa jiraachuuf eeyyama jiraachuudha kan isin deddeebisaa rakkachaa jirtan harki Waaqayyo isiniif haa fixu. Ameen jedha amantiin keessan guddaadha. Galataaf yeroo booda immoo dhiyaadhaa. Akkuma kana yaa Waaqayyo biyya Saa'udi Arabiyaa keessatti biyyoota Arabaa iddoo hundumaa keessatti ijoollee cuucamaa jirtu mana dhaatti galteef maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo gargaarsi kee haa qaqqabu.
maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin sammuu namaa si tajaja sammuu moototaa si tajaja abboomeera maqaa Yesuusiin harki kee qaqqabu gargaari harki kee gidduu agalu maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaa biyya keenya yaadadhu biyyi keenya nagaa taatu lafti keenya nagaa ta'u wanta siif hin tolle iddoo gadi dhiisisi wanta ti jaallattu dhaabatu wanta ti hin jaallanne haa ka'u wanta ti iddoo qabsiisuu barbaadu iddoo qabatu wanta ti iddoo itti hin barbaanne na wajjin hin deemne dubbii koo wajjin hin deemne iddoo gadi dhiisu biyya keenya keessatti akka kee argamu warra keenya yaadadhu baadiyyaa warra jiran yaadadhu magaalaa warra jiran yaadadhu rakkina adda addaa irratti warra kufan yaadadhu harki kee gidduu agalu eebbifamu ulfaadhu maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo isin eebbisu namoonni waamicha nu isinii goone kabajjanii waa'ee gargaarsaatiif karaa keessaa nu qunnamaa jirtan baay'een isin galateeffadha. Namoonni silkii tajaajiltoota na gaafattan jirtu isinii kennee jira isinii kennaas jira isinii kennee jira wanta ta'eef namoonni ammas immoo tajaajiltoota adda addaa gargaaruu barbaadan silkii isaanii na biraa nu barbaadattan kan hin qabne illee jiraattan na gaafadha. Akkuma kana ministirii keenya waldaa karaa jireenya barbaraa sappoortii gochuu gargaaruu warri barbaadan amma dandeessaniin gargaaruu warri barbaadan. Kanaaf akka haaraatti jalqabuuf jirra nuti amma yeroo ammaa kana waa'ee waldaa irratti haalli deemamaa ture gaariin turre deebisee haalli iddoos baay'ee rakkisaa ture. Saganarraan kan akkaataa addaatti jalqabuu waan jirruuf namoonni mul'ati kee itti fufu mul'ati waaqayyo si keessa kaa itti fufu jettan amma dandeessanii nama qabdanii nu gargaaruu kan barbaadan waldaa karaa jireenya barbaadan gargaaruu kan barbaadan karaa keessaatiin silkii isinii kaa'ameen mana 12 sanaan naquunnamuu dandeessu na argachuu dandeessu sabooddee akkamitti akka gochuu qabdan isinittan hima eebbifamaa ulfaadhaa. Kanaaf namoonni karaa keessaa immoo nu qunnamaa jirtan hunda keessan dhumarraa waa'ee keessaniif nan dubbadhaan ergan fudhadhee booda nan dubbadha karaa keessaa namoonni nu qunnamaa jiran waan gargaaruu qaban akkamitti gargaaruu akka qaban nu wajjin haasaa warri jiran waan danda'aniin nu wajjin dubbachaa jirtan ijoolleen biyya arabaa jiran Irooppii kan jiran Ameerikaa kan jiran Kanaadaa Awustiraaliyaa biyyoota adda addaa kan jiran nu qunnamaa jirtan waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu eebbifamaa ammas yaada akkasii warri qabaattan viidiyoo kana ergitanii booda keessa waan dhufeen waan gumaacha gochuu dandeessaniin ana qofaan miti tajaajila barbaadaniif mul'ata warra qaban warra waldaa bananii hojjechaa jiraniif warra immoo akkasumatti tajaajilaa jira warra rakkataa jiran gargaaruudhaaf warri naquunnamuu barbaadan naquunnamaa silkii isaanii barbaadee isinii laadhaa isaan isin gargaartu naa jiraadhaa yaada gaarii amma qabnutti waaqayyoon wajjin jira qalbii gaarii yaada gaariidhaan wanti isin xiqqoodhattanii tuffattan ministirii kana bira gaafa ga'u guddaa ta'uu danda'a wanta ta'eef ulfaadhaa eebbifamaa baraaf jireenyi keessan eebbifama. Ani yoon jiraadheera waaqayyo isiniif kan waa hojjetu yoo tajaajilaan sun jiraateera namni waamicha qabu yoo jiraateera waaqayyo isiniif kan waa hojjetu. Kanaaf inni rakkachuun qabu yaadda'uun qabu dhiphachuun qabu karaa adda addaatiin namoonni nu bira dhaabachaa jirtan barreessitan argeera'an eebbifamaa ulfaadhaa namoonni akkaawuntii nu gaafachaa jirtan jirtu akkaawuntii waldaa isinii laanna karaa keessaa nu quunnamaa ulfaadhaa eebbifamaa. Jireenya keessan eebbisu saayitii 12 irratti ol argannaa iimoodhaan nan tajaajila wanta ta'eef imoo qofaan nan tajaajila kallattiidhaan yoo bilbilta yeroo isaa nan tajaajila wanta ta'eef wal argannaa naa warri simbiraa halkan gaarii warri simbiraa